Paartiilee siyaasaa yeroo ammaa kana biyya keessatti argaman keessaa umriidhaan ABO yoo ta'e malee kan isaan qixxaatu hin jiru. Yeroo ammaa kana waggoota 50 irra cehuudhaan 50 keessaa lakkoofsisuu erga jalqabe baatiiwwan lakkoofsisee gara waggaa itti aanutti cehaati kan inni jiru. Waltajjii siyaasa Itoophiyaa keessatti waggaa 50f ol aantummaan kan beekamu TPLF yeroo lammaffaaf beekamtii paartii siyaasaa isaa boordii filannoo biyyaalessaa yookaan boordii filannoo Itoophiyaatiin tibbana jalaa fashalaa'ee jira. Waggoottan gara 30tiif bulchiinsa keessatti aangoo ol'aanaa qabatee kan ture TPLF waraana Tigraay sadaasa 4 bara 2020 akka lakkoofsa Girigooriyaatti eegalee wal qabatee mana maree bakka bu'oota ummataatiin garee shororkeessaa jedhamuudhaan farrajamoon turuun isaa ammoo waan yaadatamudha. Boordiin filannootis yoo ta'e TPLF hirmaannaa siyaasaa karaa nagahaa keessaa bahuudhaan gocha hokkoraa humna irratti hirmaateera jechuudhaan amajjii bara 2020 seera qabeessummaa haquudhaaf murteessee ture. Waraanni cimaan Tigraayitti mootummaa federaalaa fi gareewwan kana yookaan TPLF gidduutti geggeeffamee marii nagahaatiin dhuma argatee paartichi gara sochii siyaasaa nagahaatti deebi'een galmee shororkeessummaa irraa ammoo haqamee jira. Haa ta'u malee TPLF waggoottan lamaan darban keessa beekamtii isaa deebisuu fi akka haaraatti galmaa'uu irratti boordii filannoo wajjin wal dhabaa turuun isaa ammoo yaadannoo hanga har'aatti itti fufee jiru. Haala addaatiin akka galmaa'uuf yaada dhihaatan sababii hin fudhatiniif adeemsa guutuu qabu waan hin raawwanneef irra deebiidhaan caamsaa 13 bara 2025 paartichi guutumaan guututti haqamee jira. Dhaabni siyaasaa biyyattii keessa ijoo fi umrii dheeraa qaban keessaa tokko kan ta'e TPLF riphee loltummaa irraa gara biyya bulchuutti achiinis gara naannoo bulchuutti deebisee gara sochii hidhannootti irra deebi'uudhaan kan tahee fi sana booda gara paartii naannootti ammoo gara beekamtii irraa mulqamuutti ceheeti kan inni jiru. Kun imala waggoota 50 keessatti TPLF mudate. Adda bilisa baasaa uummata Tigraay jechuudhaan kan hundaa'e bara bulchiinsa waraanaatti gurraandhala akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1967 ture qabsoo hidhannoo eegaluu isaa kan beeksise. Qabsoo hidhannoo TPLF ka'umsa kan tahe garee hidhattoota Yuunivarsiitii Finfinnee Maagaabaat Maahibaaraa gaasiitii biheeraa Tigraay jedhamee ture. Gareen barattoota Tigraay kunis waggoota 45f siyaasa biyyattii keessatti gahee kan qabu TPLF hundeessuudhaaf ka'umsa godhatan. Maagaabaat miseensota 8 kan hundeeffame yoo ta'u hundeessitoonni kunneen boodarra sochii TPLF akka eegalu gahee isaanii murteessaa akka taheen yaadatama. Barihuu Barihaa yookaan ammoo Aragaawii Barihee, Faantahuun Zaratsiyoon yookaan Gidaay Zaratsiyoon, Mulugeetaa Hagos, Ambaayee Masfiin akkasumas Ammahaa Tsahaay yookaan ammoo maqaa qabsootiin Abbaay Tsahaayyee garee 8 kana keessatti kan isaan hammatanidha. Jalqaba dargii kan mormu Maagaabiit cunqursa uummata Tigraay irra gaheera jedhee ittisuudhaaf qabsoo hidhannoo taasisuu fi dhaabbata akka barbaachisu murteessuudhaan hojiitti gale. Kanaafis miseensummaa muraasni yookaan miseensota isaa muraasni Jaabihaa fi adda uummata baasaa yookaan gareewwan finciltoota Eertiraa waliin turan waliin walitti dhufeenya hundeessuudhaan gara Eertiraa yoo deeman kaan ammoo magaalaa keessa taa'uudhaan uummata ijaaruu jalqaban. Garichi kun yeroo qabsoo eegaletti Tigraay Itoophiyaa irraa fottoqsuu fi Rippaabilika ijaaruu ka'ee kan ture yommuu ta'u yaadni sun waggaa tokko ol hin turre jedhama. Yaa'ii dhaabbatichaa jalqabaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1968tti geggeeffameen ajandaan Tigraay bilisa jedhu hedduu fudhatama osoo hin argatin kan hafeef akka biyyaatti sochii eegaluudhaaf kan isaan barbaachise ta'uu himatan. Achiis kaayyoo dhaabbatichaa qabsoo sirnaa taasisuu uummata cunqurfamaa jedhan jechuudhaaf hiree ofiin of murteeffachuu akka qabsaa'uun ibsuun illee dhaabbileen TPLF falman garuu dhaabichi uummata Tigraay fottoqsuu kan hundaa'eera jechuudhaan qeeqaa turaniiru. TPLF erga hundeeffamee waggaa tokkoon booda bara 1968tti aanga'oota dhaabbatichaa gidduutti qoodinsi mudatee kan ture yommuu ta'u kanis Hemfeshfish jedhamuudhaan beekama ture. Yeroo kanatti qoodinsa aanga'oota gidduutti mudate furuudhaaf tarkaanfiin fudhatamee farra dimokiraasii akka ture miseensonni dhaabbatichaa duraanii tokko ni yaadatu. Ergasii booda ammoo bara 1977 miseensota gidduutti deebisee garaagarummaan uumamee kan hundeessitoota keessaa tokko Dr. Aragaawii Barihaa fi Gidaay Zaratsiyoon dhaabicha dhiisanii akka keessaa bahan taasisee jira. Gama yeroo sanaatti ta'ee fi karoora waraanaa haaraa hojiirra akka oolfamuuf dhiyaate miseensonni dhaabbatichaa hedduun deeggaranillee gareen yookaan ammootu gama dhaabbatichaa yeroo hundeeffame Leeninisti Liig Tigraay yookaan Maaleeleet jedhame garuu dhaabbaticha walumaa galatti hin jijjiiru jedhanii yaada jedhu qabatee kan bahee fi aanga'a ol'aanaa TPLF kan ture obbo Gabruu Asraat kitaaba isaa keessatti eeruun
dubbifamee jira. Amalli kooministummaa TPLF bara 1988 kan dhumeeffim fakkaatulleen amalli keessoo isaa caasaa dhaabbatichaa osoo hin jijjiirin Addawaawii dursuu keessatti yaada haaraa warraaqsa dimokiraasii jedhu qabachuudhaan hanga dhumaatti itti fufee jira. Leellisaa warraaqsaa Raashiyaa fi Chaayinaan kan ture TPLF akka qajeeltootti garuu ilaalcha kooministii biyya Awurooppaa baay'ee hin beekamne Albaaniyaa hordofaa ture jechuun ifa baheetiin ture. TPLF yeroo aangoo siyaasaa biyya keessatti gahee ol'aanaa qabatee turetti erga waraanni daangaa Eertiriyaa waliin ture dhumateellee booda bara 1993tti yeroo sadaffaadhaaf aangoota isaa gidduutti wal qoodinsi akka kahe yaadatama. Qoodinsi kanaanis gareen dura taa'aa TPLF fi ministeera muummee biyyattii turan obbo Mallas Zeenaawii olaantummaa qabachuudhaan morkattoota yookaan mormitoota isaan keessaa bahan injifatanii turan. Kanaanis miseensonni aanga'oota hoogganaa ol'aanaa TPLF keessatti dhageettii fi dhiibbaa ol'aanaa qaban dhaabicha keessaa yoo ari'ataman muraasni ammoo malaammaltummaadhaan himatamuudhaan hidhatti buufaman. Isaan booda ammoo TPLF keessatti beekamaa kan ta'an obbo Mallas Zeenaawii aangoo dhaabbatichaaf mootummaa biyyattii dhuunfachuudhaan dhimmoota TPLF Addawaawii fi biyyattii irratti murteessaa dhuunfaa ta'uudhaan hanga lubbuudhaan darbutti hojjetaa tureera. Du'aan boqochuu Mallas Zeenaawii hordofee dhaabichi dursaa cimaa dhabuudhaan dadhabuun haala baroota isaa duraanitti addatti yeroo gabaabaa jedhamu keessatti dura taa'aa jijjiiruudhaaf dirqamee ture. Mormii uummata Addawaawii irratti ka'ee hordofees gama taasisuudhaan dhaabicha keessa jijjiirama muraasa taasisuun booda TPLF to'atee kan ture aangoo mootummaa giddugaleessaa keessaa wal jalaan dhiibamuudhaan aangoonni gara Tigraayitti deebi'aa turanii ture. Ministeerri muummee haaraan Abiyyi Ahmad erga gara aangootti dhufanii booda ammoo tarkaanfii Addawaawii kana jijjiiruudhaaf fudhataniin TPLF waan walii hin galle adda dhaabbilee biyyaalessaa ofiin hundeessee fi dursaa ture keessaa bahee yeroo ammaa kana maqaan isaatu galmee filannoo biyyaalessaa irraa haqamee jira. TPLF wal dhabee fi muudamni mootummaa federaalaa waliin keessa gale cimee waraana Sadaasa 4 bara 2020 eegaleen booda aangoonni dhaabbatichaa irraa deebiin qawwee kaasuudhaan gara gammoojjiitti deebi'uun waggaa 2 qabsoo hidhannoo taasisan. Erga waraanichi dhaabbatee booda nagahaan bu'eem aangoota TPLF gidduutti wal dhabdeen kan himannaan ifatti mul'ataa turee fi kanaafis garee lamatti qoodamuudhaan garee Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el fi obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu uumuudhaan baatiiwwan muraasaan wal falmaa turanii jiran. Dhumarratti gareen Dabratsiyooniin durfamu yaa'ii TPLF beekamtii hin qabne bara 2016tti geggeessaniin obbo Geetaachoo fi aangoota dhaabbatichaa hedduu hooggansaa fi miseensummaa keessaa akka ari'atan kan ibsanii fi kanaanis qoodinsa TPLF mudafse afraffaa tahee galmaahee ture. Obbo Geetaachoo fi gareen isaa amma TPLF irraa adda bahuudhaan paartii haaraa Tigraay keessatti yookaan dhimma Tigraay irratti xiyyeeffatu hundeessuudhaaf yaalii taasisaa jiraachuu obbo Geetaachoo Raddaa faanaa irratti dhiheenya kana haasaa taasisaniin ifatti beeksisaniiru. Paartiin kun yeroo qabsoo baroota 17 gaggeessetti lola keessa seenee kan ture bulchiinsa Dargii qofaan hin turre. Garichi gareewwan haaluma wal fakkaatu mootummaa Dargiitiin mormuudhaan bahan kanneen akka Aydaayyuu, Jabahaa, Ihaappaa fi heeroowwan kanneen biroo wal qabatan waliin garaagarummaa siyaasaa uumuudhaan qormaata guddaa itti tahee ture. Kanaan alattis yeroo sanatti garee siyaasaa maqaa uummata Tigraayin socho'an keessaa tokko kan turan gareewwan kanneen akka Gimbaaraa Gadilee Haarannat Tigraay jedhaman ajjeesuudhaan qabsaa'ota bakka buusanii akka dhabamsiisanis himamaa ture. Garaagarummaa fi wal dhabdee keessoo isaaniitti uumame dhabamsiisanii miseensota qaama injifatee dhaabbaticha keessa ari'uu fi yeroo tokko tokko ammoo hidhaadhaan akka isaan mudate taateewwan kanaan dura mudatan keessaa kan mul'isuudha. Haa ta'u malee qabsoo Dargii waliin taasifamaa ture bal'isuudhaan Tigraayin alatti gara kutaalee biyyattii kaanitti ceehuudhaan dhaabbilee uummattoota naannoo biraa bakka bu'u jedhaman hundeessuun TPLF gahee ol'aanaa bahatee ture. Kana hordofuunis adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa Addawaawii, dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo OPDO, adda dimokiraatawaa uummata Amaaraa fi boodarra ammoo sochii dimokiraasii uummattoota kibbaa kan waliin qindaa'uudhaan Addawaawii uuman. Addawaawiin kan olaantummaa TPLF'n durfamaa tures Dargiin aangoo irraa kaafamuun booda bara 1987tti mootummaa ce'umsaa hundeessuudhaan heera mootummaa raggaasifameen uummattoota sabaa fi sablammoota biyyattiitiif beekamtii kan kenneef kanaanis tokkummaa biyyaalessaa Itoophiyaa kan dagateedha jedhamuun qeeqamaa tureetiin jira.
TPLF akkuma hundeeffamen gara waggaa tokkootiif hundeessitoota keessaa tokko kan ta'an Gassasaa Ayyalaa yookaan Sihul erga yerootiif dursanii booda obbo Sibahat Naggaa bara 1971 hanga 81 dursaa turaniitiin jiru. Itti aanee ammoo ministeera muummee ta'anii kan hoogganaa turan Mallas Zeenaawii bara 1981 irraa kaasee hanga lubbuun isaanii bara 2004 darbitutti waggoota 20 TPLF dursaa tureetiin jira. Ministeera muummee Mallas Zeenaawii isaa hordofee bara 2004tti obbo Abbaay Walduu dura taa'aa dhaabbatichaa ta'uudhaan osoo baay'ee hin turin dhaabbaticha sirrii dursuu waan hin dandeenyeef jechuudhaan achirraa kaafamuun isaanii ammoo ni yaadatama. Dhumarratti Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el aangoo dura taa'ummaa dhaabbatichaa yookaan TPLF dhageettii sadarkaa biyyattiitti qabu dhabe naannoo Tigraay keessatti qofa murtaa'ee turuuf erga dirqame as wal dhabdee mootummaa federaalaa waliin keessa galan hordofee miidhaan olaanaan isaan irra gaheetiin jira. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el erga bara san aangoo fudhatanii hanga guyyaa har'aatti dursummaa harka isaaniitti galfatanii jiru. Miseensonnii fi aanga'oonni TPLF hedduun tibba waraanaatti kan hidhaman yommuu ta'u aanga'oonni gameeyyii fi beekamoon hedduu dabalatee tibba waraanaa sanitti miseensota isaa hedduus dhabeetii kan inni jiru. Hooggantoonni yeroo qabsoo hidhannootii kaasee dhaabbaticha keessa turan hedduu fi kanneen aangoo gulantaa ol'aanaa dhaabbatichaa keessaa qabatan turan ammallee kan lubbuudhaan jiruun hedduudha. Dhibbootaan kan lakkaa'amanis kan lubbuu isaanii dhabanis ni jiru. Dhimmoota TPLF irratti qeequu kaasan keessaa tokko hooggansa dargaggoo fi haaraa uumuu dhabuu isaatiin hanga ammaatti qeeqama. Waraana badii ol'aanaa hordofsiisee ture irraa kan hin bayyanatin TPLF qoodinsa mudateen alatti tibbana ammoo boordii filannoo biyyaalessaatiin paartii siyaasaa ta'e akka hin sochooneef seera qabeessummaan isaa irraa haqamee jira. Murteen kunis dhaaba TPLF umrii waggaa 50 qabu kan gara dhumaatti isa geessu yookaan ammoo siyaasa Tigraay keessatti akka deebisee uumuuf carraa biraa ni kenna laataan gaafii nu waliin deebifnu ta'a.